درسي كدا فرفا برنوت السيرة. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت السيرة ما تدرين كنيا را قدان سالي تشورا جلقبة علي رضي الله عنه إرجما ربي قدانا نيبودا قياسة دهيف مكة كيسة تري أمانا نمني إرجما ربي براقبو ورا مكة تفدد بساتره سنبودا ميلان ديمي إرجما ربي بكا سان قبتن قباء بكا جدامت لكي إسانين كاكبه قافة دقو كلثوم من الهدم نما جدامو برا قبته إرجما ربي عليه الصلاة والسلام مدينة كيسة قافة تسقباو زيد بن حارسة في أبا رافع مكة إرجي جر كلمان فاطمة في أم كلثوم انتلا يجول إرجما ربي جركنا لمان في دني في دفن أكسمس سوداء بنت زمعة في أم أيمن أسامة بن زيدي جركنا في دني دفني جتشودا inni dhaqee fidoo Zayd ibn Haarisaa fi Abaa Raafi' warri fidamanii dhufan ammoo Faaximaa Ummu Kulsuum ijoollee isaanii, Sawdaa binti Zamaa haadha manaa isaanii, Ummu Ayman kaddamtuu isaanii, Usaama ibn Zaydis akkasuma jechuudha jara kana fidanii dhufan. Abdurrahmaan ibn Abi Bakris maatii Abu Bakrii fidee dhufe. Maatiin Abu Bakrii Ummu Rawmaan, Asmaa, Aishaa egaa ji'a jaha turanii booda warra kana fuudhanii Madiinaan deemanii jechuudha jarri kun. warra kanatti aanee Suheybtu godaane eega Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam godaananii booda jechuudha. Gaafa Suheyb godaanuu barbaadu warri mushrikootaa qabanii isa dhowwan. Qabeenya qabu hundumaa gadhiisee bahuuf gaafa inni ka'u tole jedhanii karaa gadhiisaniif. Innis Madiinaan geenyaan ergamaa Rabbiitti mee qabeenya koo akkasnarraa fudhataniitu na gadhiisanii jedhee ergamaa Rabbiitti hime Suheyb. Rasuulli Rabbis alayhi salaatu wassalaam kun nagdii bu'aa godhatedha yaa Abaa Yahyaa jedhaniin. Abaa Yahyaa jedhama Suheyb ibn Amri kun Suheyb Ruumiin kun jechuudha. Sana booda Qurayshoonni akkuma jirutti musliimoota Makkaan keessatti hafan baay'ee azzabuu jalqaban, baay'ee rakkisan. warra rakkifaman keessaa gariin al-Walid ibn al-Walid nama jedhamu, Ayyaash ibn Abi Rabi'a, Hisham ibn al-As nama jedhamu faati. Jara kanaaf Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam salaata waqtii shanan irratti du'aa godhaa ture. Qurayshoota irrattis ammoo balaa isaanitti kadhataa ture. Du'aa'iin salaata irratti godhamu yookiin qunuutiin asirraa jalqabee jedhama. Yeroo murtaa'e booda gariin muslimootaa yaani jabdummaa guddaa hojjetanii sababa kanaatiin warra akkasitti azzabamaa jiran akka isaan gadhiifaman taasisan. Yaani shiftaa ta'anii diidatti galanii akka jarri karaan dabarre godhanii gaafa sodaachisan sana booda gadhiifamanii jechuudha. Egaan musliimoonni Madiinatti gaafa godaananii Madiinaan jiraachuu jalqaban baay'ee gaddanii, baay'ee isaan yaachise. Waan biyya itti dhalatanii guddatan gadhiisanii bahaniif baay'ee yaadda'anii biyya ofii yaadan. Kanatti dabalata ammoo dhukkubni yookiin busaan biyya Madiinaa keessa jiru jara qabe kan caalu yaaddoo isaanitti buuse. Sana booda Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam du'aa kadhatanii yaa Rabbi biyya Madiinaa kana nu jaallachiisi, akka nuti biyya Madiinaa jaallannu nu taasisi, akkuma Makkaan nu jaallachiifte barakaa nu godhi. Saa'ii isaa wantoota saa'iin safaramu, wantoota muddiin safaramu keessa barakaa nu kaa'i, busaa biyya kana jiru biyya Juhfaa jedhamutti nurraa godaansisii jedhaniin. Rabbiin du'aa isaanii taqabbalee musliimoonnis dhukkuboota kanarraa boqotanii aara galfatanii nagaa ta'an. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam eegaa Madiina galanii tartiiba gochuu wal duraa duuba sirreessuu jalqaban jireenya da'awaatii fi haala jireenya ummata Madiinaa. Hojiin jalqaba Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam jalqaban tarkaanfiin isaanii inni duraa masjida ijaaruu ture.
masjida ijaaruuf masjida hamma jiru jechuudha. Masjida ijaaruuf lafa iddoo gaalli isaanii ciiste sana bitanii, lafti kun kan ijoollee lama yatiima turaniiti. Bal'inni isaa kallatti hundatti dhundhuma 100 oles dalgas 100 ture. Achi keessa bakka lafa sanarra kan jiru qabrii mushrikootaatu achi jira, lafa onatu jira, muka tamriifaatu jira, akkasumas laaftoo garaagaraatu lafa sanarra jira. Ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam qabriin sun akka ni diigamee banamee achi keessaa fuudhamee bakka biraa kaa'amu lafeen achi keessa jiru taasisanii, akkasumas laftii ona ta'ee jiru sun laftii onaa wanti jiru kun akka inni wal qixxeeffamu godhame, mukti tamrii kukkutame, fuuldura masjidaa jidaara yookiin girgiddaa godhamee kaa'ame. Hundeen saamminni gadi fagaatee qotame naannoo dhundhuma 3 ta'a jedhama. Achi booda dallaansaa yookiin girgiddaansaa kan inni naanna'ee ijaarameen motoonii fi dhoqqeedhaan, yaani xuubii fi dhoqqee wal keessa godhaniiti ittiin ijaaran. Utubaa muka balbalaa ammoo dhakaa taasisan. Dhakaatu muka balbalaa taasifamee jechuudha. Akkasuma irra keessi yookiin irri mana sanaa kan godhame damee tamriifaati. Utubaan keessa dhaabbatu ammoo muka tamriirraa, yaani damee tamrii jechuun baala isaati, inni kun immoo muka tamrii utubaasaa godhan. Lafasaa cirrachaa afani balbala 3tu itti baafamee ture. Qiblaansaa kallattii kaabaatti deebi'a, kaaba jechuudha. Gaafa sana ka Baytul Maqdisitti garagaleeti kan salaatamaa ture jechuudha. Jaarmaya masjidaa kanarratti Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam dhagaa akkasumas ammoo xuubii muhaajirootaa fi ansaaraa wajjin guuraa turan, yaani iddoonni jirurraa baatanii fidaa turan. Wallisaa geeraraati yeroo kana keessa kan isaan hojjetaa turan. Masjida cinaatti mana 2 yookiin goojjoo 2tu ijaarame. Goojjoon sunis akkuma masjidaa sanatti inni kan girgiddaansaa dhoqqee fi dhagaa ta'e, irra keessi yookiin gubbaan isaa ammoo damee tamrii ture. Goojjoon lamaan kun tokko kan Sawdaa ture, inni tokko ammoo kan Aishaa ture. Ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo sana keessa dubartoota biraa hin qabu ture yookiin fuune ture. Aishaa kan isaan fuudhanii manatti galan eega dhufanii booda, eega Madiinaan galanii booda Shawwaal keessa bara 1ffaa hijiraa ture. Musliimoonni eega dhufanii booda salaata waqtii 5niif masjidatti walitti qabamanii salaatuu jalqabanii. Gariin namaa dafee dhufa, gariin namaa turee dhufa. Waytiin walirra bu'uuf rakkina ta'ee jennaan ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam musliimoota mariisisan. Mallattoo maaliitiin waytiin salaataa gahuu beeksifna laataa jedhanii kaasanii. San booda gariin isaanii xurumbaa afuufnee wal dhageessifna jedhee, gariin dibbee rukunna jedha. Umar ammoo nam tokko kaasaati salaatni ga'eera jedhee kan namatti himu yoo ajajame maal ta'a, namni haa dubbatu waan jedhu yaada fide. Ergamaan Rabbii yaada Umar taqabbalanii turan. Yaada kun achi booda Abdallah ibn Zayd ibn Abd Rabbihi al-Ansaari kan jedhamu azaanii abjuu keessa argee, abjuudhaan namni akkana jedhamee azaanamaa jedhee barsiise. Isa sana dhufee ergamaa Rabbiitti himnaan ergamaan Rabbii kun abjuu dhugaati, Bilaalitti himi, Bilaal sirra sagalee dheerataa, inni haa azzanuu jedheetti hime. Bilaalitti himnaan Bilaal azzane. Gaafa Bilaal azzanu Umar dhagahee dhufee anis waanuma kana fakkaatu argeera jedhee hime. Yaadi jiru kanaan mirkanaa'ee abjuunis waldeeggaree seera islaamaa keessaa isa tokko ta'e gaafa sanarraa jalqabee azaaniin. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam egaa Madiinaan galanii hundumtuu achi dhaqeera. Kana booda wanti isaan hojjetan inni lammaffaa akka jechuu ta'a. Ansaaraaf muhaajiroota obbolaa walitti gochuu ture. Ansaaronni akkuma amala isaanii arjaa turan, sanuma wajjin muhaajiroota kana qubsiisuu fi keessummeessuu irratti baay'ee wal dorgomaati kan turan. Rabbiin akkana jedhee yaada isaanii ibsa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان جري من قبيسا akkasumas iimaana qalbii ofii isaanii keessatti utuu muhaajiroonni hin naqin qalbii isaanii keessatti iimaana qabatanii jiran sun nama gara isaaniitti godaane ni jaallatu. Ansaaronni warri iimaana qaban mana qaban kun duruma bu'anii osoo isaan hin naqin dura kan akkas ta'an gaafa muhaajiroonni itti godaanan baay'ee jaalatu. Qalbii isaanii keessatti dhimman argani, rakkoon isaanii mudatu, waan isaaniif kennan keessatti ofirra jara filatu otuma beela qabaatanii jedhee dubbate rabbiin haala jara ansaaronni nama akkasiitii jedhee ibse. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jaalala qalbii jaraa keessa jiru kana sirriitti akka jabaatu godhanii obbolummaa gidduu jaraatti uuman. Nama tokko muhaajiraa fi nama tokko ansaara isin lamaa waliif obboleeyyani wajjin jiraadhaa jedhee haala kanaan isaan qindeesse. Nama 90 turani baay'inni isaanii, walakkaan ansaarota walakkaan muhaajiroota turan. Wanti isaan walirratti obbolaa godhaniif akka jarri tola walitti oolaniif, akka jarri wal dhaalaniif eega du'anii boodallee otuu waa ifiroomaatiin hin ta'in. Seerri kun booda keessa wal dhaaluun hafee obbolummaan akkuma jirutti itti fufe. Waliigalteen kun yookiin obbolaa gochuun kun kan inni taasifame mana Anas ibn Maalik keessatti ture jedhama. Irra caalaa wanti ansaararraa argamee muhaajirootaaf kan isaan gochuu jaallatan qabeenya isaanii itti fidaa turan. Akkana jechuun warri ansaaraa qabeenya qaban irra jaallatamaa qabeenya isaanii yookiin qabeenya qaban kana ergamaa rabbiitti fidaniiti yookiin ergamaa rabbii bira dhufanii yaa ergamaa rabbii qabeenya keenya gidduu keenyaaf gidduu muhaajirootaatti nuuf qoodii qixatti nuu qoodii akkasittiin isaanis itti fayyadamanuu jedhanii ergamaa rabbii gaafataa turan. Ergamaan rabbii didanii yookiin ammoo muhaajirtoonni didan ergamaa rabbii didee san booda warri ansaarotaa hojii isaa nu hojjedhaati isin hojiidhaan nu danda'aati firii isaa immoo waliin hirmaannaa jedhan sana taqabbalanii jechuun. Sa'iid ibn Rabii nama qabeenya baay'ee qabu ture. Warra ansaaraatinni warra qabeenya baay'ee qabu ture. Namni inni obbolaa taasifate yookiin namni inni fudhate obbolaansaa muhaajirootarraa Abdurrahmaan ibn Awfi ture. Maal jedhanni horii koo qabeenya koo bakka lamatti sii qooda. Haadha manaa laman qaba, ishee tokko siin gadhiisa kan barbaaddu ilaaliitii jala lamaan keessaa filadhu kanatti barbaadde siifin gadhiisaa gaafa siin qulqulloofte fuutaa jedhaaniin. Abdurrahmaan rabbiin barakaa siifa godhu qabeenya kee fi maatii kee rabbi siifa barakeessu jedhee gabaan biyya keessanii daldalamu eessaa jedhee gaafate. San booda lafa gabaa Banii Qaynuqaa itti agarsiifnaan deemee daldaluu jalqabe. Gabaa dhaqee deebi'een dhufu fe'iisa tokko qabaatu malee kanneen akka aannan booree dhadhaafaa otuu baay'ee hin turin qabeenya hedduu argatee dubartii ansaaraa tokko fuudhe kan biraa. Eenyutu? Abdurrahmaan ibn Awfi jechuudha. Egaan Rasuuli Rabbi alayhi salaatu wassalaam masjida ijaaraniiru akkasumas obbolummaa gidduu jaraatti tolchaniiru. Obbolummaa gidduu jara lamaaniitti tolchuun kun muhaajirootaa fi ansaara sirriitti akka jarri wal qabatanii deeman taasisee jira. Biyya tokko kan of dandeesse akka ta'anis jara godhee jira. Gaafa kanagaa amma biyyi kun akka biyya tokko taate eega ta'ee sirriitti akkasii wal ijaartee deemtu taasisuuf dirqama jiru, haqa jiru, hawaasummaa jiru, qabxiilee barbaadamantu jiru waan ta'eef isa kana qopheessuun barbaachisaa ta'e. Gama biraatiin ammoo Madiinaan keessa gosa lama yookiin garee lamatu jiru. Gareen lamaan sun muslimootarraa adda lamaan isaaniiyyuu.
innis garee mushrikaatii fi garee yahudaati. jarri kun nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam gidduu muslimootaa fi gidduu mushrikootaa bifa kamii waliin jiraachuun akka danda'amu seera baase. akkasumas gidduu yahudaatii fi gidduu muslimootaa akkamittiin akka jiraatamuu qabu seera baase. qabxiin tokkoffaani mu'minni muslimni qurayshotarraa muslima ta'anii fi yasribarraa muslima ta'an akkasumas iddoo biraarraa dhufanii kan isaanii wajjiniin walitti dabalaman wajjiniin jihaada godhan warri kun humna tokko yookiin ummata tokko warra biraarraa addatti jarri kun waliin ijaaramanii jiru jedhan. qabxii lammaffaa irratti jarri kun warri akkasitti walitti ijaaraman kun yoo isaan keessaa namni nama biraa ajjeese gumaasaa kaffaluun qabeenyaa fi baasanii yoo namni biraan jara booji'e ammoo nama booji'ame kana galchuudhaaf qabeenya baasuun isaanirra jira jedhaniin. yaani hawaasni kun yeroo warri muslima ta'an bakka kamiyyuu dhufanii muslima ta'an yeroo wajjin jiraatan yoo namni muslima ta'e booji'ame hundumti isaanii waan jiru walitti qabaniiti nama booji'ame sana baasuu qabu. yoo namni isaan keessaa nama ajjeese qarshii gumaa nama ajjeefame sanaa kaffalam walitti buusuu qabu jechuudha. ni sadaffaa warri muslimaa kun faallaa nama faalama fidee yookiin waan badaa hojjete namatti roorrise nama miidhee kana faallaa isaa dhaabachuu yookiin isarratti ka'uu tokko ta'anii isarratti ka'uu qabu jedha. inni afuraffaa namni mu'mina ta'e tokko mu'mina hin ajjeesu sababa kaafiraatiif jecha. akkasumas nama kaafira ta'e mu'mina irratti tumsa ta'ee bira dhaabbatee mu'mina irratti hin gargaaru jedha. inni shanaffaa tikni rabbii tokko waadaan rabbiif galamu tokko waan namni tokko nagaa waasii ta'e jechuudha. yoo nam tokko nama islimnaa keessa hin jirreef wabii ta'e wabii namni kun ta'e ni taqabbala hundumtuu jechuudha. yahudaas ta'uu nasaara yahudaas ta'uu namni muslima hordofe intumsama yaani yahudaarra namni muslimatti islimnaatti gale tokko intumsama in gargaarama akka maatii tokkotti ilaalamaa jedha. inni torbaffaa nageenyi yookiin waliigalteen muslimaa tokkumaa jedha tokkicha. wanna salmal muslimiina waahidatun tokkuma nageenyi isaan buusan wanti isaan hojjetan akka tokkotti ilaalama ani keessaan qabu ani yaada kanan deeggarre hin jedhamu jechuudha. saddeettaffaa namni mu'mina tokko itti yaadee ajjeese ni kaffalama ni ajjeefama yookiin gadoo bahatama yaani namichuma sanatti akkuma sana ajjeefama jechuudha. yoo warri fira namicha du'ee sun gumaa fudhachuu jaalatan malee muslimoonni mu'mintoonni hundumtuu nama ajjeesu kana dura goruu qabu jedha. namni mu'mina ta'e tokko nama waan haaraa lafaa tolchu bid'aa fidu yookiin muhdatha fidu seera islaamaa faallessu tokko nama hojjetu ofitti qabee tumsuun irra hin jiru jedha. kurnaffaa namoonni kun waan makama ta'u waan kamirratti yoo yaada adda addaa kaasan waliigaltee yoo dhaban murtiin isaanii gara rabbii fi gara ergamaa isaa deebi'a. isatu murtii kennaaf waan rabbi jedhe kana waan ergamaan rabbii dubbatetu fudhatamaa jechuudha. waliigaltee ergamaan rabbii gidduu muslimootaatti taasise kanarratti dabalatee haqa muslimoonni walirraa qaban yeroodhaa yerootti yaada jiru akka wal gargaaramuu fi wal tumsamu akka harka wal qabatanii deemanii fi wal gargaaran tola walitti oolan barsiisaa ture hamma obbolummaan kun sirriitti dirree bahee seenaa dhala namaa keessatti isa caalaa ta'ee beekamu tokko. mushrikoonni diigamuutti dhihaatanii turan waan namoonni gurguddaan isaanii nama hedduu fudhatanii gama islimnaatti seenaniif muslimoota fuuldura dhaabbachuu hin dandeenye. kanarraa ka'ee rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam seera baase mushrikni tokko warra madiinaan jiran keessaa
mushrika warra qureyshiitiif qabeenya isaanii eeguu hin danda'u, lubbuu isaaniis eeguu hin danda'u, kun keessan jiruu jedhee keessaa hambise. akkasumas akka warri mu'mintootaa jara kana hin saamneef yookiin ammoo jara kana warra qureeshootaa kanatti miidhaa isaanii ofirraa hin deebifneef dura goree ittisuu hin qabu namni mushrika ta'ee madiinaan jiru kun jedhee dubbate. haala kanaan waliigaltee taasisee wantoota xiqqoo rakkina ta'u kana irraa sodaatamu bifa kanaan fooyyeesse. yahudotaa wajjin ammoo waliigalteen taasifame akka armaan gadiiti. yahudonni ummata mu'minaa wajjin jiraatu, jarris amantii isaanii qabatanii muslimonnis diinii isaanii qabate hundumtuu baasii mataa isaa baafatee baasii mataa ofiitiin jiraataa jedha. ammas gidduu jaraatti nama biyyattii kanatti roorrisee madiinaan cabsuu barbaade, biyya kana diiguu barbaade irratti waliin itti duulu eenyu warri galmee kanarratti galmaa'ee waliigaltee taasise kun bakka tokkotti nageenya biyya kanaa eeguu jedhaan qixa jiruun biyya kanarraa deebisa. wal gidduutti sadaffaan jechuudha, namoonni as keessa jiraatan kun hamaa walitti yaaduu osoo hin ta'in gaarii waliif yaadanii tola walitti ooluun irra jiraa jedha waliigaltee taasifamedha. inni afraffaan nam tokko nama duraan gosatti galee jiruuf jecha badiisaatiif hin qabamu. fakkeenyaaf nam tokko dhufee nuti waltumsina jedhee duraan waliigaltee godheera yoo ta'e gatii namichi tokko dhaqee badii hojjeteef inni kan biraan hin qabamu bakka isaa, isuma dhaqee badii hojjete sanatu qabama. waliif kan gosa walitti galanillee yoo ta'e jechuudha. gosa galuu jechuun waltumsinaa jedhanii namoonni wal gosa galanii jiru. yahudonni qoqqoodamanii awsii fi kazara jala turanii haala kanarratti waltumsaa turan. inni kun hin barbaachisu, badiin hojjetamnaan abbuma badii hojjeteetitti qabamaa jedhee seera kana baase. inni shanaffaan hundumtu nama miidhaa hojjete tokkotti duulanii nama miidhameef tumsuun seera jiru keessaa isa tokko jedha. yaani isa shanaffaadha, qabxii shanaffaan. ni jahaffaan gaafa duulatti hirmaatan yahudonni gaafa duulli dhufee jennaan madiinarraa roorroo deebisuun barbaachise. yahudonnis baasii baasanii mu'mintoonnis baasii baasanii lola kana ofirraa ittisuutitti jiraataa jedha. inni torbaffaan yasriba, warra biyyi yasriba jedhamte yookiin madiina, magaalaan madiinaa jechuudha, warra xalayaa kanarratti yookiin waliigaltee kanarratti galmaa'ee jiruuf kabajamtuudha. achi keessatti wanti hin taane hojjetamu jechuudha. ni saddeettaffaa wanti gidduu jaraatti argamu wal dhibdeen yookiin wanti haaraa yoo gidduu jaraatti argame murtiinsaa gara rabbiif gara ergamaa rabbii deebi'a. ni saglaffaan akkuma kan qureeshootaa jechuudha, nam tokko qureeshootaaf tumsuu hin qabu, qureeshoota warra makkaa saniif tumsuu hin qabu. kurnaffaa xalayaa kana keessatti barreeffamanii waliigaltee kana keessa jiraachuun yookiin waliigalteen nuti waliif goone kun namicha badii hojjete tokko adabbii irratti geessisuurraa nun ittisuu jedha. qabxiilee kanatu waliigalame. akka tasaa eega waliigalteen kun godhame booda jara keessaa nam tokko yoo badii hojjete murtiin irratti geggeeffama. gatii kun barreeffamee jiruuf jecha waliigaltee adabbiin isarratti geggeeffamuu hin dhiisu jechuudha. waliigalteelee asii olitti yookiin qabxiilee asii olitti tarreeffame kana musliimoonni mushrikoonni madiina keessa jiraatanii fi yahudonni madiina keessa jiraatan akka jaarmaya tokkootti wal qabatanii warra naannoo madiinaa itti dhidhihoo jiranis dabalatanii biyya tokko of dandeesse ta'anii ijaaraman. achi keessatti yaadi fudhatamaan kan muslimootaati. dura taa'an warra kanaa nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ture. bifa kana rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam da'waa isaanii itti jabeessanii
bakkuma dhaqanitti gorsanii aayaa rabbiitti qara'uu jalqaban. osuma ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam bifa kanaan qindeeffachaa jiru kallattii jireenyaa garaa garaa kana fooyyessee da'awaa isaa nageenyaan itti fufuudhaaf qophaa'aa jiru, mushrikoonni doorsisaa fi sodaachisa isaanii tooftaa isaaniitiin jara kana naasisan. Tooftaalee yookiin wantoota mushrikoonni godhanii ittiin jara kana rifachiisan keessaa tokko mushrikoota Makkaatu mushrikoota Yasribaatti yookiin ammoo warra Madiinaan keessa jiraatanitti xalayaa barreessanii akkas jedhaniin: yoo muslimoota of keessaa hin ariitan ta'e, ittiin loltanii hin ariitan ta'e, nuti warri Makkaa wal guurree dhufnee lollee isin fixneeti dubartoota keessan isinirraa fudhannaa yoo kana gochuu baattan jedhanii xalayaa barreessan. warri Yasrib yookiin warri Madiinaas akkasuma yaadicha kana fudhatanii raawwiirra oolchuudhaaf gaafa jarri qophaa'uu ka'an, ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam jaratti deemee jara bira dhaqee gorsee yaada gaarii isaaniif kennee akka isaan yaada kana ittiin fufne isaan taasise. inni lammataa gaaf tokko Sa'ad ibn Mu'aaz dura taa'aa warra Aws jedhamanii Makkaan umraa gochuuf deemee dhaqee baytii xawwafe. Safwaan ibn Umayyah ibn Khalaf jedhamutu isaa wajjin jira ture. otuu jarri wajjin jiranii Abu Jahal jaratti dhufee maal jedhaan Sa'adiin: yaa Sa'ad jedhee doorsiseen, ati warra amantii gadhiise ofitti qagalfattee wajjin teesseetii nageenyaan dhuftee Kaabaa xawwaftee galtaa? otuu Abi Safwaan kun sibiran jiru ta'e, Abu Safwaan otuu sibiran jiru ta'eeti silaa nagaan deebiteen galtuu jedheen. yaada isaanii kanaan akka wallaluun itti jiru, akka diinummaan jiru yookiin akka masjida haramaarraa nama muslima ta'e deebisaa jiran beeksisuudha. akkasumas nam tokko otuu daangaa jaraa keessa seenee muslimootarraa ajjeesuuf akka qophaa'an beeksisuusaati. gama biraa mushrikoonni Qureeshiidhaa Yahudota Yasriba jiranii wajjiniin waliigaltee gochuutti deebi'an. Yahudonni akkuma kitaabolee keessatti, kitaaba asduraa keessatti, injii wangeela keessatti beeksisamee jiru, Yahudonni bofa ilmaan jawweeti yookiin ilmaan buutiiti kan keessan qulloofne summii qabdi jechuu agarsiise. akkas jedhee dubbata Nabi Isaan alayhi salaam, kana dubbata jarri amala akkasii qabu jedhee. maal gochuu jalqaban Yahudonni kun? jibbaa kana dura ture, walitti bu'iinsa kana dura ture gidduu Awsiif Khazrajitti baay'ee waggaa dheeraadha kan jarri wal lolan. Islimnaan dhaqnaan jarri kun walitti araaramanii tokko ta'an. kanaaf isa kana kakaasuun walitti jara buusuu, jeequmsa fiduu, sodaa argamsiisuu yaalan. bifa kanaan keessaa fi duubaan jeequmsii haalli ulfaataan musliimoota irratti uumame. keessa bahee sahaabonni halkanii fi guyyaa meeshaa isaanii otuu ofirraa hin fageessin meeshaa isaanii hidhatanii bulu, meeshaa isaanii hidhatanii oolu turan. rasuula rabbiis alayhi salaatu wassalaam ni eegu turan. boodarra rabbiin qur'aana buusee wallaahu ya'simuka minan naasi, rabbiin namarraa si eegaa jedheen. sana booda ergamaan rabbiin kona eegeera galaa jedhanii deebi'aa jedhanii warra isaan eegaa turan manatti galchan. haala ulfaataa ta'ee jiru kana keessatti rabbiin akka Qureeshota ofirraa lolanii jarri deebisaniif hayyama godheef. inni kun eeyyama ni jalqaba karaa godhameef loluu dandeessu yoo ofirraa deebisuu barbaadan jedhame. fooyya'uudhaan haala yeroo ilaalee gara dirqama ta'uutti ol guddate lolli kun. Qureeshota loluu caalaa loluu irra darbee ammas warra biraatiinis loluutti achi darbee jechuudha. sadarkaa tokkoffaa irratti mushrikoonni Qureeshiidhaa loltoota waan ta'aniif jaratu musliimootatti roorrisuu, itti diina ta'uu jalqabe waan ta'eef isaan kana ofirraa lolanii deebisuun miidhaa jarrirraa gahan ofirraa deebisuu fi akkasumas namoota mushrikoota arabaa ta'anii kan warra kanaa wajjin walitti dhufan tokko ta'an afwan qabxii jalqabaa irratti Qureeshootuma ofirraa deebisuu ture.
qurayshootuma qofa ofirraa deebisuu ture qabxii jalqabaa irratti. inni lammataa ammoo qurayshoota yaani mushrika ta'anii mushrika arabaa kan qurayshootaa wajjin tokko taate isaan irratti duulte akkasumas qurayshoota wajjin tokko ta'uu baatanis qophaadhuma isaanii kan musliimootatti duulan ofirraa deebisuudha. inni sadaffaa nama gantummaa hojjetee mushrikoota wajjin walitti dhiyaate mushrikoota qurayshii wajjin walitti dhiyaate yahuudota irraas haa ta'u yahudota irraa kan waliigaltee duraan taasifame kana diiguun wal deebi'ee mushrikaa wajjin waliigaltee taasisee isaanii wajjiniin musliimootatti duulee isaan kana loluu ture. afraffaan abbuma kamiyyuu haa ta'u yahudaas ta'e nasaaraa kan biraas haa ta'u nama ofumaan lafaa ka'ee musliimootatti duuluu jalqabe nama ofiin lafaa ka'ee musliimootatti duuluu jalqabe jarri kun ammoo amma isaan gibira kaffalanitti galii galchanii gadi xinnaatanitti isaaniin loluu ture. inni shanaffaan nama gama islimnaatti seene yahudaas haa ta'u nasaaraa akkasumas kan biraa mushrikarraas haa ta'u nama dhufee islimnaatti seene karaa rabbii qabate nagaa godhanii wajjin jiraachuu irratti walii yaani sadarkaa kanaan deeme jechuudha. egaan bifti ittiin lolli ayyamame roorroo mushrikoonni bakka isaan jiranitti taa'icha jara dhoowwan kana ofirraa deebisuudha. akkasumas nama jaratti maxxane duraan warra makkaa kan hin ta'in bakka biraarraa jiraatee jara kanaa wajjin walitti tokkomuudhaan dhufee musliimoota lole ofirraa loluudha. jaraa walitti tokkomuu baatus qixuma isaatti nama lola bane isa kanaa wajjiniin lola geggeessuudha. warra waliigalteen taasifamee jiru warra madiina keessa jiran yahudotaa fi mushrikoota achi keessa jiran kana kiristaanota jiranis warra kanaa wajjiniinis yoo isaan waliigaltee diiganii lola kaasan waliigaltee isaan diiganii warra diidaatii wajjin wal gargaaran arginaan lolli itti banamu bifa kanaatiin lolli waajiba ta'ee argamee jechuudha. darsi itti aanuun hanga walitti deebinutti haadaa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.